السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليون كريستانا الشماء أركفوني أبوليوك يارا إرجع جبدون قبا إرجع كنا ناولين شغستاني يارا كيساني اللي نافق أودا قدرتي ونكون فاشيني تأدر بجرا فاشيني فاشينو تاي فماتي ونكون إرتر ما تمدر بجرا إني ميت أمي إني ميت اسميت إني ميت أمي اسميت ميت أمي جرا garuu wanna kana ammoo yoo nuti irraan dubbanne yoo nuti sagalee waliin taanu yoo nuti maaltu nu dhibe bakka kaane daganne maaltu nu dhibe jenne ijoollee hedduu miidhamaarani kanaafi ergaan gara miseenjiraan natti dhufe hedduu jira sagalee hedduu jira ijoollee durbaa Dubaayii fi Qatar Beeruuti mo Bahrein tokko dhiifamanaa godhaa kan akkasii natti dhufee jira warri Qaxariin jira ergaan keessa naqabee ergaa jira nagaan gaatanii jarri ofumaa dhumne himan ni miidha guddaa tirati raawwateera birrii hedduu dhabanii waan bahaniif hedduu dhabanii jiranii jarri viidiyoo maan dhufanii himatan jarri ofumaa dhufanii himatanii an jaruma qofa isinii maxxansuudha gaafadhe waan jaruma isinii maxxansuudha suuraa ijoollee ta'e maxxanfatanii wanni kun obboleewwan kiyyaa amma dhiira yoo jenne dhiirri hundaa miti dhiirri amma gaarii hedduu jira harki guddeesse dhiirri gaarii jira gara laafessa jira kan obboleettii ofii yaadatu jira kan haadha ofii mana haadha ofii yaadatu jira dubartii tokko miidhu garuu Dubaayitii fi isii Beeruutii tokkoon isiniif hima Beeruutiin natti fakkaatti isinii aslan ani aappiin isin barsiisa ata'u malee chaanaalli kiyyaa fi YouTube peejii kiyya yeroo dhiyoo keessa naa guddiftani yeroo dhiyoo keessa hordoftoota hedduu argate eenyuun na isin ga'e isinii miti hadha gizee isin rakkattanii boossanii dhuftanii adaraa namatti naa himi yookiin immoo akka kiyya namni miidhamini naa gorsi jettanu callisee dhiisuun qabu maaliif natti matteechuun qabu engedda eenyu kaleessa gizee waan takka hin qabne kaleessa gizeen TikTokii tokko banadheen qabne hadha YouTube fi peejii banannaan kan asiin nagay isini waan ta'e jennaan kanarra akka nama hedduu hordadhu sagalee kee dhagaamu isini yenna gati ta'e jennaan nama keessaan dhufee waan atti mate nama miidhame nama kayyaname nama miidhame sagalee ta'uu fi nama miidhame lakkoobsa asirratti agarta kana dubbiftan telegiraama qofa waan biraan argachuu hin dandeessu na biraas hin kaasa lakkoobsa gaafii aappii akkasitti keessummeessu gaafii waa'ee miidhaa qofa keessaan naqeen dubbisee namsu Yoonas himatee waan gaafatame sana deebisee yookaan immoo wal miidhuun hin jiru kana caalaan wallaahi dubartiirratti miidhaa hedduu deemaa jira dhiirri miidhamne nagaa waa dubartii hedduu miidhaa jira isinii fanima ganaa isinii fanima waan hin dhufeef dubartii hedduu miidhamaa jirti lakkoobsa kanaan telegiraama malee waastaappiin daayirektiin tokko hin jiru telegiraama kanatti gaafii aappii gonkumaan keessummeessuan gaafii aappii bakka biraatiin isinii deebisan jira bakka hundatti isinii deebisa inshaallahu rabbuna an bakka fedhatti isinii simadha waan fedhan na gaafachuu mirga qabdani yoo na arrabsitan illee isinii samadhaan maaliif bakkaan ka'een beekaan hadha hordoftoota hedduu radheera jedhee YouTube guddaan qaba peejii guddaan qaba jedhee isin tuffatu abada wanti kun irraan eegamu kanaafuu shamarran keenya dhuftanii hedduu natti mataa jirtanii sagalee keessan inshaallah qilleensarran oola namoonni ijoolleen karaa Dubaayii jirtan chaarjaa maallaqa warri maallaqa deebiftanii jirtan galatoomaa ulfaadha namni keessan dubbiftan angaruu suuraa maxxan suuraa viidiyoo waraabura jedhetan dhaqee warri kabajaan gaafadhe kabajaan maallaqa deebiftan hedduutu jirtanii ulfaadha warra ammaa kana tokko akka isinii hime waa'ee telegiraama na dubbiftan namni waan miidhaan isinirra gahe peejiin kiyya keessani YouTubein kiyya keessani waan isin natti himtan xiinxallee ilaallee wajjiniin haasofne wanni kun yoo hawaasa duratti baha ta'e baasu keessaan gaafatame ta'e keessaan gaafannee jaarsum itti namatti waame gaafadhetan yoo wanni sun miidhaan sun keessaan dhumu ta'e dhume yoo dide immoo hawaasa dura isinii baasuudha akka itti firrisaa qabama akka itti miidhaan akkanaa dhaabata hubattanii amma tokko gara laafummaa dubartii isinii himeen ka'a dura isii Dubaayii irraa natti mate otoo ittiin darbin miidhaa isiirra ga'e waan inni itti godhatu ittiin himine isii Dubaayii chaarjaa naan jetti wantattiin sun chaarjaa jetti innis chaarjaa isinii chaarjaadha sagaleen kiyya kun yoo isin bira gahe wallaahi gaafan suuraa keessa maxxanse gaafa isii wajjin ragaa wajjin suuraan keessa maxxanfame warri Itoophiyaa jirtan warri waan kana hin miidhamin jettan warri biyya keessaa biyya alaa suuraa kana qabattanii hanga maatii sadhaxxanii maatiin abbaa ilmoo sanaa qabame maatiin sun qabame gurbaatti bilbilee maallaqa intalaa kan deebisiisu isa seechi wal miidhuuf jechuudha maali nuti anatu isintu ana nuti dhiiga tokko afaan tokko dubbanna maal miidhaan akkanaa kun hin qaanfattanu yeroo hunda yaaqi warri waan akkanaa gootan hin qaanfattanu dubartiin miskiina yoo akkam gorsaa olti gara laafummaa isin dhiiftu dura otoosi kan Dubaayii kanatti darbatiin mee tokko kan Itoophiyaa ta'e janajjane tokko janajjanee sin jaalladhe maraatee boohe aqiliidha bee boohe hin boohe jette yaa aboo ergana jaallatti jee heddu janajjanee shakkaan ture bas ergana jaallatte kalas ni kana godhadhu
maallaqallee waan rakkatte siifan godha uuma hundaan godha hin cinqaminii jetteeni ifa siniif ta'e laali mee jubbii kana mee xiinxalaalaa isin tani maamma godhuma waan hundaan siifan godha nikaana godhadhu halaala walii taane kalas waan takka rakkoon hin jiru jetteen nikaan godhatu sinjaala maraata halkan boo haa bula wanni isaa irraan beekamu laal wanta inni gochuu deemu laal mee gurbaa kana laal mujrima kana laal waan inni gochuu deemu rabbi jedhi wallahi dubartiin kun miskiina yaa obboleewwan kiyya nuti dubartii keessaa baane obboleettii qabna otuu obboleettiin kee dhuftee akka taate garaan sin gubatu yaa namticha akka gootu bar yaa namticha akka gootu amma duraan Suudi Arabiyaa dura Suudi Arabiyaa amma guutuun guutummaatti dhiifamanii ofiif halaakamanii ijoolleen Suudi Arabiyaa amma bakka biraatii ka'aaraa warri Dubaay jirtanu qabaanus eegalee jira warri Dubaay qabaan eegalee jira amma akka Suudii ta'uuf deema yaa aboo of eeggadha kanamaatiin dabarfadhaa jana talkanii guyyaa dhuftee boossee natti matti intalli miskiinni na dabwalee fi jennaan natti matti boossee na dawwalte tu jana halkanii guyyaa otuu boo'u halkan isiidhaan haasa'a bar otuu ittiin haasa'u otuu boo'u ji'a 8 guuteetti yaa abooni kaane godhadhu maallaqallee sirratti hin galcha wama barbaadillee siifan godha ni kaana godhadhu kalas erga na jaallatti anis hin jaalladha halaala walii taanaa jette mee maal dogorgorte la isiin dubartii argila mujrimtichi dhiirtichi mujrimni inni silaa isiira yaaduu danda'u inni silaa isiira dandeettii qabu jalaa callisee miti nikaa godhachuu hidha miti isiin immoo ni kaana godhadhu jette maallaqa sirratti inni biyya jira bar maallaqa isiirratti erga isiite irratti erga silaa isinii ifa ta'e hin shakkine isuma ni kaana yoo ni kaana hidhatte waa hundaa isin gargaara jette inni jimaa hatii qamaa'uu fi bar eeg waa inni gochuu deemu ji'a 8 ji'a 8 na jana itti boo'aanatti matte menje xuruurfata mimmaan xuruurfata ji'a 8 jana alkanii guyyaa boohe yaa abooni kaana godhadhu wama feete siifan godhaatti amma booda keessa maal jedhenni maallaqa naa galchin jennenni adaraa guyyuma tokko qullaanatti mul'adhu jedheen laal waa inni gochuu deemu qullaanatti mul'adhu adaraa jedhe didda yaaboo wama akkanaatti naasa'initi an halaala kee walii taaneyyuu wanna kana internet irraa rakkoo garuu immoo halaala walii taanaa jetteen inuma boo halkanii guyyaa otuu halaala na godhatu adaraa qullaa keenya dura dhaabadhu qullaa keenya agarsiisu jedhee otuu boo'u ji'a 8 guunne jette gaafa kaan laalla ji'a 8 kana didde maallaqa siifan erga jette inni calluma jedhe laal mala inni deemuuf calluma jedhe inni sin jaalladhaan abboo bakka naan taphadhu adaraa akkuma qullaa keenya dura dhaabadhu waan akkasii oofa gaalaa inni hin beektanii waan akkasii tokko lama isinii hin mul'e natti ulfaata akkasinatti mattatti isinii mul'e natti ulfaata obboleewwan kiyyaa ji'a 8 kana itu jennu gaafa kaan ofuman ajjeeseetti ofuman fannisa manatti jedhetti bar ofuman fannisa jedhe bas alana garaan si gubatee alana gaafa kaan haada fudhatee keetti ofin ajjeesaadha ofin fannisa jedhe ofin fannisa ennaan boo'eetti isiin ituu boosuu bulte laali gara laafummaa ishee gite bar inni of ajjeesuu miti bar ofin qimmi ofin quntutu bar kijiba saalaalla mujrimtichi kijiba inni gichi borgila isiin gara laafettiidha garaan si dadhabee boo'eetti tuun boo'u halkan bulee qaama kiyyatti agarsiisu natti ulfaate jetti otuun boo'u riba malee bulee subii dalagaa arabaatti kaate mana arabaa keessatti beektanii ibidda irra fannifamuu kana dalagaatti kaate otuu daladdu ammas halkan deebi'ee wallaahi ofan fannisa jedheen jennaan egaa tarii waa inni niyyate sana tarii waa inni gaafate sana tarii footoo gaa suuraa ergiteef egaa yaani keessa deeme isinittiin himu waan kana ni beektan jedhee yaada obboleewwan kiyyaa ani keessa deddeemee gaa isinittiin himu waan kana waan jedhe sana gaafate sana argate footoo haa ta'u viidiyoo haa ta'u argate gaa dhiisaa asumatti dhaabna gara laafummaa asii guyyaa lama wajjin boossee adanaa ofin ajjeesin jette kanatti bar ofin ajjee wallaahi inni ofin quntutu bar haada fudhatee of ajjeesuu ka'etti lakkii of ajjeesuu feeti bar qaama keenatti agarsiisaaf of ajjeesaa meelaa algaa miskiinummaa dubartii bar dubartiitti murtii tokko kennuu hin danda'amu bar kanaafuu of ajjeesuu ka'ee jennaan tarii argate suuraa waan ta'e way argate gaa waan hundaafuu viidiyoo waan hundaafuu qullaasii argate erga qullaasii argate qullaa kiyya argate kee jette bilooka garma hundaan xirqim bilooka na godhee jette bar dheengedda natti matte bar dheengedda sagalee sii nama maxxansuu nan danda'a dheengedatti matte miseenjeraan bilooka na godhee erga bilooka na godhee bakka hundaan bilooka na godhee anuma harkaa bannaanni iseetti bakka dhaqee bakka ala quyyuu rakkoon qabu jetti waa takka hin jenneen jetti bar erguma dhaqee footoon kiyya bira ga'ee jetti dhiifama bilooka xirqim natti godhe bilookee otuu taa'u torbii tokko ture naratti bilbilee immoo dhufeetti
Lati bilbile maaliif badde maa maaliin si balleessa jennaan lakki rakkadheen badde laali gaalaa mujrimti chalaan rakkadheen badde maal rakkatti lakki birrii kuma diidama maal rakkadhe jedhe maal rakkadhe birrii kanaa ergi jedhe amma naa ergi dafi rakkadheen jira maal edara naa ergi dafi amma isiini birrii kana siin ergu ni kana godhadhu naan didde waan ati immoo ittiin of ajjeesuu jette immoo sii godhee birrii immoo hin ergu ni kana godhadhu kai siifan ergaa jetteen lakki birruma naa ergitaadha dirqii bakka lana dirqiidha bakka dhiifame amma kadhaan dhiifame jira dirqiidha suuraa si obbiraa qaba didee ittiin ergu jette erga dirqii ta'een ergu jette suuraa si fuudhe qalawu irratti bar dheengedda wallaahi dheengedda fuulaa si fuudhe irratti qalawu birriin ergitu taanaan suuraa kee maxxansaa amma yaa abboo gandi ganda nama guddaati qee nama guddaati ilmoo nama guddaati hin talle bakka dhattu dhabdee dhuftee misenjeraan natti boosse misenjeraan natti boosse adaraarii yoo falanaa jetti yoon feesbuukii ya gube yookiin feesbuukii narraa gube jetti yookiin immoo bakkuma naqu dhabee suuraan kiyya maxxanfamnaan bakka itti galuun qabu fira dhabee maatii dhabee qullaan kiyya maxxanfamnaan maatiin kiyya nama guddaa jarallee salphisee ofin ajjeesa jetti ofin ilaa dubartii waan akkana of ajjeesuurraa immoo hin buttura akkuma dheengida garaa laaftisan of ajjeesuurraa immoo hinuman buttu qullaan si miidiyaa irratti mul'ate haadhaaf abbaan si arganii jarri wajjin qaanyaanii wajjin qaanfachuurra of ajjeesuu isiidhaa dhiyoodha kun akiida shakkii tokko qabu dubartii of ajjeesuu shakkii tokko qabu kun mujrimtee jarri suuraatti ergee birrii naa ergitu malee yaa aboo dhuftee boossee garaa kana gubdee feesbuukii yoon gubellee bakka biraatti si maxxansa waan hin goonuun qabnu jennaan sirraan kadhadha jedhee lakkoo sanaa kenni sirraan kadhadha bar dhaqee kadhachuu adaraa qaama siin maxxansini birrii sirraan nyaatini jedhee kadhachuudha yoon dide akkuma inni ta'e kadhadhe namatti ergee kadhachiisuudha wallaahi al'aziim addiina wajjin rakkadhean booda keessa rabbiin laaffisee naan dhiise inniyyuu booda keessa rabbiin laaffisee naan dhiise isiin amma Dubaayitti dabarfan akka waa'ee dubartiitti murtii tokko fakkeenyaaf isiin waan kana argaatti sooshaal miidiyaatti duraan qullaan jaraa deemaara har'a maal akkanaa gootee yoo jenne ofin ajjeese dhee kaan dhugaa seetetiyyi garaa laafteef gara laafummaa dubartii isinitti muuf waa'ee isii kanaa kaase isiin chaarjaa amma mujrimtichi jaartii mana arabaa kaa'ee jaartii mana arabaa dalagattu kaa'ee isa siin lubbuu isaa caalaa jaallattu isa siin akka maalitti jaallattu maallaqatti ergitu isii kana dhaqee misenjeraan dubbisee itti qabsiise janajjanaasaa ollaa ijoollee biyya kiyya janajjanaa ibiddirraan kaase janajjanee laafifatee inumaan si fuudha malee yaa aboo shamarran keenya bultii horachuu fedhanii shamarran keenya bultii horatanii taa'uu fedhanii olii gadii fiiguullee hin fedhanuu hin beektanii harka dhibba keessa harka tokkotti amtanii gadi yaa'anii namni bultiin feena yoo hin jiru har'a babbaa manaa gaada ergattee bultii gaada ergattee tuusee hin feetanuu maal shamarran keenya dhugaadha mucaan kun biyya tokko jettee dhugaadha amantee gurbaa kana innillee nama kijibuun fakkaatu gizee haasa'u arraba demma dibatee haasaa bara arraba mi'aayee janajjanee bakka siin jirturraa waame hin beekan dhagaanatti fakkaata isiin eessa ajimaa moo jirti ajettee chaarjaatti waamee gurbaan kun intala kana janajjanee siin fuudha baqqaani haay jedhee isii shakkii akka siin shakkine godhee hin godha hin amanti dubartiin amantu maaf akka gootechuun danda'u maan wallaahi hin danda'an dubartii arra yoo Itoophiyaa nam tokko rakkate asii waan qabdu liqeeffattee buufte mana arabaa keessa madaamii tuufanniftu otuu siyyaa sareettu daladde kaffalti bar dubartiin gara laafetti mucaa tokko kijibee karaa ciisu yoo dhugaaseete birrii kennituudhaafi dubartiin jechuudha maaliif kana gootechuun danda'u maaliif sobamte jechuun danda'u hin dandeenyu mujrimni dhiiruma mujrimni anuma kana la dhiira hunda baanaan jiru gaa warruma badii kanaa godhe inni nagaa sagalee kiyya inshaallah biraan naageessan jedhee abdii qaba gaafa kan janajjanee achi abbaafatee na bira kottuu silaaladheen kan si godhadhaa na biraan galtu bakka inni isii dhugaaseete maraatee waammate amma isiin birrii kaffaltee birrii isii kaffala waan hundaa xumurattee bakka jirtu kaatee bakka ni jiru dhatte gisee isiin akkana ol seentu manatti nyaata isiidhaan keessummeessu waan isiidhaan keessummeessu sana birrii wayi kenniti waan akkanaa biteen dhufa ammallee dammoo isin naan baanee bakka yaani borimmoo yookiin bakka borisii kenneen la hin fakkaata maal tuma siin ta'e hin fakkaatu yaani borisii isi wallaahi sagalee isiin misenjeraan itti qabde kana dhaggeeffadhee dhabeetan dawwaleefin tala kana dawwaleefi in ageessisin ammaa jala jirti in ageessisin malee waan dura taarika siin himaan jiru amma kanaan gizuma siin ol seentu bakka birriin kiyya bormaal akkasiis harraafaa irratti madiri ishee kennime birrii wayyannaan birrii luqqifteetti kennite gara laafettiin koo itti heerumaatto shira taanaan beettu siin birrii luqqifteetti kennite isiidhu maal
isin birrii meeqa baaftee dhufte birrii hedduu baaftee dhufte keessummeessitee birruma ishiitiin ammoo ishii immoo keessummeessee ofiif bashannanaa bulee akka barbaade taphatee bulee subii geggeesse. Boodani kan wal godhan rakkoon tokko hin jiru dalagaa erge dalagaa erge ji'a ji'aan kaardinaa guutteedha. Maallaqa ji'a ji'aan guuttii fi kaardii ji'a ji'aan guuttii fi intarneeta fayyadama. Fataa jedhee akka fedhetti ji'a meeqa birrii hedduutti dhabdee birrii inni gaafate ni ergitiif ijoollee biyyaatti amante jechuudha. Otoo akka jedhu booda keessa biloo godhee salaamu alaikum biraa gadi. Guyyaa kee likkii kee barbaadadhu. Mujrimtichi mataa guddaa jechuudha. Wallahi al-aazim birrii sana in deebiftanuuf taanaan sagalee kiyya dhageessanii warri birrii dubartii nyaatan birrii sana in deebiftanuuf taanaan waan feetan gootan malee insha Allah hawaasni ijoolleen Oromoo afaana jiranii suuraa keessanii wajjin maxxansinee namni Itoophiyaa namni ollaa sana jirtan suuraa ijoollee sana qabdanii fuutanii maatii bira dhaqxanii maatiin sun qabamee gurbaatti walee birrii bar kan kanaa qofa baanaan jiru bar amma akkasitti itti kutuu malee asirratti walii boonyeen himnu dubartiin miskiina maan miidhamti yaa obboleetti biyyaan qabdanu warra kanaa gootan kun rabbiin soraatanuusin suuraan jaraa maxxanfamee har'a namni sooshaal miidiyaatti wal wallaaleen jiru maatii wal wallaaleen ta'u intarneeta biyya Itoophiyaa keessatti intarneeta akka fayyadamaa jira suuraan jaraa maxxanfamee jirra kanaa keessaan nan kadhadhaa amma waan isin dhuftee natti maxxan keessaa hin kadhadha malee maxxansuudhaan keessaa hin dhaqee kadhadha yaa obboleessa kiyya daraa birrii si deebisiif jedheen kadhadha eenyuun haa ta'u ifa siniif ta'e birrii deebisiif jedhee kadhannaa yoo dide torbii tokkotti kennee kadhannaa yoo dide amma nama hedduu birrii deebisee jira amma nama hedduu deebisee jira birrii hin beektani warri deebifameef hin dhagaattan isin kadhannaa yoo inni dide kadhadhee namatti ergee yoo inni dide ofii kadhadhee suuraan kee sooshaal miidiyaan hin jedhe yoo inni dide ijoolleen Oromoo warri dhiirras ta'e shamarraas ta'e warri waan akkanaa kana balleessin jettan warri haadha qabdan warri obboleetti qabdan gaafa isiin baatee himattee suuraan isaa maxxanfame maatii isaa achi bira dhaqxanii maatii isaatti nama ergine maatii isaa qabamanii isa ilmoo ofitti dabalanii maallaqa namaa sana kaffal jennaan akkanatti funyaan qabamee kaffalaa inni kaallamu waan akkanaatti hin deebi'u. Kanaafuu waan akkanarraa of eegaa shamarran keenya isinis bakka hundatti hin gowwoominaa isin bakka hundatti hin gowwoominaa of eegaa. Amma gaafin akkana danuu sagalee faa dhaggeeffadhee dhabeen bilbilaafan. Kanaafu kan warra qaxariin jiru sagaleedhaan dhufanii viidiyoodhaan dhufanii himatanii suuraa gurbaa ofiif maxxanfatanii ofiif himatanii ofiif dubbatanii angaafa kan isinii maxxansuu qofa. Kanaafu an keessaan nan kadhadhaa jara qaxaris keessaan nan haasa'anii daarektii bilbiluuf ta'u nan kadhadhaa yoo deebisan hawaasa irra oolu yoo deebisuu fi dhaabatan suuraa nama 4 moo 5 na bira jira suuraa ijoollee dhiiraa qofa nama 4 moo 5 mujrima warra taa'ee ijoollee nyaataaru warra birrii harkaa nyaataaru wallahi shamarran bakka isin jirtutti gargaarra biyya keessaa mee warroonni nama hedduu na jala jira namni gurguddaan biyya keessatti irra guddeessi warri maallaqa buusee nama gargaaraaru shamarraadha wallahi al-aziim shamarraadha. Birrii madaamiin akka saree kaasii olii gadi dhiitaa akka kaasii olii gadi dhiitaa ergatteen Itoophiyaa namni nama rakkate gargaaraaru kan beete kiristaanitti manxaafa bitaaru kan masjiida ijaaraaru kan madrasaa ijaaraaru kan bakka macaaf qudduusiitti qaraamu hunda isaa ijaaraaru ijoollee shamarraati dhiirris jirtani harki caalu shamarraadha. Kanaafuu warra akka shamarraa nyaatan kana akkasitti yoo suuraa jalaa baafne maxxanne keessaan kana yoo suuraa jalaa baafne maxxanne maatiin qabamanii maatiin itti dabalanii an qabamee jira birrii fidi jennaa hudha qabamee fida waan kana kan godhu immoo ana yookiin of eeggadhaa birrii ijoollee warri nyaatan galcha waan akkanarraa of eeggadhaa waggaa hedduu gaafa kan qaama sii qullaa footoo kaaftanii fuutanii sooshaal miidiyaa irraan fiddan gaafa maallaqa irraa nyaattanii haadhaaf abbaatti hikkuttan gaafa kan fuutanii gadhiiftan maaliif shamarraa obboleettiin qabdanuu rabbiidhaati haadha keessa dubartii keessaa baatanii miti. Kanaafu wanni akkanaa kana wal gargaarree na gargaartanii hawaasni hundinuu wal gargaarree wanni akkanaa kana hudhatti kunna shamarran keenya nama gargaaraa isin gabbaraa eeruma rabbi qabaaf yaakee. Kanaafi obboleewwan kiyya wallahi sagalee utuu isin maxxanseen boosani anatu fi beekaa irraa haasee malee sagalee utuu isin maxxanseen boosani jechuudha. Kanaafu of eeggadhaan isiniin jedha warroonni waan akkasii qabdanu himadhaan malee wanna akkasii kana wal gargaaree na gargaaraati hawaasni keenya miidiyaan kiyya kun keessanii isintu guddisee na gargaartanii wal gargaareetiyye sagalee walii taanee qabna sagalee iyyuu qofa amsa sirratti ni qabna nama sana qabanatu qaba insha Allahu rabbuna nama sana natu bakka isaatti qaba
maatii isaatu dhaqee qaba biyyatti akka inni qabamu godha maatii isaa qabne suuraa isaa fuutanii maatii biraan nu geessanii akkanatti warri ollaasu qabeenaan maatii isaa qabne birrii inni nyaata sana fokkisiisanii deebisaniif yoo keessaan dubbisee mo'aan miidiyaa irratti siima jennaan deebise kanaafuu waan akkanatti wal gargaaruu wal biraa dhaabbannu shamarran keenya jajjabaadha ijoolleen dhiiraa rabbiin sodaadha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh